kan silaa hordofamu akkan hordofamne ta'ee dura deeman duuban deemaa ta'ee imaamni duubatti deebi'ee maamumni dura bahee garri deeman dhibee minbarri kalee biyyi irraa gadi hoogganaa ture har'a alaa ol hoogganamaa jira. Sababni isaa maali? Imaamman keenya dammaquu qabu. Qophii jettuun isinii dhufneetiin jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Eeruu Miidiyaa hundi keessanuyyuu qophii addaa bareedduu fi dhaamsa guddaa of keessaa qabdu xiyyeeffannoo Eeruu Miidiyaa jettu isiniif qabanneetiin dhufnee jirra. Xiyyeeffannoo kana waliin akkan waliin turtan. Biyya keenya kanatti baadiyyaa fi magaalattis masjidoonni keenya imaama ni qabu. Garuu irra hedduun imaamota warra gahee isaanii dagatanii hirriba amaanaa keessa jiran tahaniitiin jiru. Kana jechuun akka bakka bu'aa hawaasa tokkootti gaheen imaama irraa eeggamu salaatuma shanan seenee ummata salaachisee bahuu qofa osoo hin taane hawaasa isaa karaa guutuu ta'een sirna amantii, hawaasa dinagdee fi sirna jiruuf jireenyaa irratti hawaasa isaa gaggeessu irraa eegamaa ture. Garuu hawaasni keenya dhugaa amma jirtuun imaamman keenya irraa yoo tajaajila salaata sanan shanan salaachisuu taatee fi yeroo cidhaa nikaa hidhuu fi janaazaa awwaaluu taate malee tajaajila biraa kanneen akka qajeelfama dinagdee fi hawaasummaa isaan irraa argachaa kan hin jirre taheetiin hin jira. Kanaaf hawaasni keenya sochii biyyoomaa fi hawaasa dinagdee keessattis godhamu irraa duuba ooluuf kan nama sodaachisudha. Kanaaf imaamman keenya beekanii wallaalins itti gaafatama seenaa jala akka jiran suuta jedhanii dhugaa hadhooftuu kan walitti himuun barbaachisaa waan ta'eef gama isaanitti odeeffannoo kana dabarfatuun barbaadamu. Inumaayyuu itti gaafatamummaa takkitti salaachisaa jiran san irrattuyyuu haala nama kakaasuu dhabuurraa kan ka'e baadiyyaa hedduu keessatti masjidoonni onaa jiru. Kanas namni imaamman kanaan maaf hawaasa keessan erga imaama taatanii akka masjida guutu hin goone jedhee namni isaan gaafatu hin jiru hin turreem. Ta'us kana booda itti gaafatama keessa walgalchuun keenya waan hafuun fakkaatu. Akka qorannootti bakana rakkoowwan namoota osoo barnoota islaamummaa qaban maaf biyya hin jijjiirre jedhu kan nuti goone ibsutti rakkoo cimaa fi vaayirasii hamaa kan ta'e sheekulee fi imaamman kaayyoo barataniif dagachuun maqaa haala baroo kan balada biyyaatiin bullu jedhuun kan silaa hawaasa gara amantiif bulutti jijjiiran ofii isaaniitii gara hawaasichaatti jijjiiramanii hawaasa waliin jiraachatiin hin jiru. Kanas of duratti abadan imaama salaatuma shanan yeroo eeggateessa dhufu kan rakkoon hawaasa dinagdee fi ijaarama dhabuun hawaasaa isa yaachifne kana booda imaama akkasii namni cal jedhee ilaala jiraatu. Imaamni gahee imaamummaa isaa guututti baatuu qaba. Akka hawaasatti ajandaa xixiqqoolee dhiifnee gurguddaa irratti xiyyeeffannu malee hayyoonni yookaan imaamman keenya hanga yeroofis ta'u ajandaa xixiqqoolee qabbaneessitanii ajandaa gurguddaa irratti xiyyeeffatanitti raafama hawaasni keenya amma karaalee faashina yahudatii fi firqaatiin mudate kana jalaa muslimtoota baraaruu hin dandeettanii. Aduwwiin diinii kun karaa faashina jedhu duula miidiyaatti fayyadamuun dargaggoota muslimaa raasaa jira. Kun immoo karaa firqaatiin raasatiin hin jira. Isin immoo guyyaarraa ajandaalee xiqqoo kanneen akka shangoo fi qorii irratti mana du'aa galuun hin ta'amoo hin ta'u, qorii kennuun halaala moo haraama, shangoon halaala moo haraama kan jedhu irratti xiyyeeffatanii yeroo keessan gubaa jirtu. Osoo ajandaan hunda caalaa fi gurguddaa ta'e kanneen hundeen islaamummaa cabsuuf xiyyeeffate meeqa jiru kanarratti xiyyeeffataa jirtu. Dhugaa jiru kanumaan imaamman keenya hanga bifa qorannoo fi qo'annoo cimaa qabuun hanga ajandaalee dursa kennamuu fi qabu dursa kennitanii dammaqinaan irratti hojjetanitti muslimtoota rakkoo kana jalaa abadan baraaruu hin dandeettanii. Dhugaa jiru kanumaan imaamman keenya hanga bifa qorannoo fi qo'annoo cimaa qabuun hanga ajandaalee dursa kennamuu fi qabu dursa kennitanitti dammaqinaan irratti hojjetanitti muslimtoota rakkoo kana jalaa abadan baraaruu hin dandeettanii. Hanga lubbuutiin hoogganamuu dhiifne tarsiimoo yeroo hunda ammayyaawaa ta'e kan yoomuu seerri isa shaaruu hin jirre karaa qura'aanatti dhugaan deebinutti falli akka hin jirre dhaamuu barbaanna. Kun ammoo dhugaa hadhooftuu wal hubachiisuun nurraa eegamuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hordoftoota Eeruu Miidiyaa sagantaa nuti qabanne kan guyyaa har'aa kanumaam hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti tola fuula miidiyaa keenyatiin nu hordofaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.